بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتيجرتي خير من دو مشكورة. دلقان نسي في جني اللي دتشي أنا كبرتي مشكورة أنا مغوتي. اي والله. جرون الدنيا اللي مشكورة أنا مغوتي. لبون اللي مشكورة أنا مغوتي كان هم دافو كمشكورة وان تعرف. نمن اللي كرتي خامنة تلتي كنا في مشكورة تاريخ تولدي. أما أنت أنا إبسان جتشودا دكوبي يعني دورانتوس زينبا بربادو فوق جتشودا دورانتوس إسحاق درك أمان الرتائتي. مالفي dirqama maaliif dura namni nama barbaadu fu ta'ufiiti fi wal'aan sargachuu qabu. Zeenama barbaadeetuma shaararra deemaa oolituma zeenama eessa dhufu gaa eessa dhuftedhanii zeenama barbaadeedha ofii gor tokko hin dhayne kalaas akka malee waatu itti jireenneetuma kalaas amman tanaan dirqama natti ta'e. Akkasitti mee jinni keessaa baatu tama saratii fi ta'eenyu akka taatu ta'eenyu faa lakkaa aan amma hin shakkee beeytanii na faa lakkaa jedheeti. Inshallah rabbi keenya waa godhuuti du'aayi na godha amman tana unu ka'ee deemaa jira jechuudha gara mana sheekati. Itti jinni masaratti baafnee ta'e ibsaa keessa rabbi keenya waa godhu eenyufaa akka lakkooftu hin beeku la ilaha illallah akkasitti rabbi keenya waa godhu inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota koo bakka jirtanitti hundi keessanuu nageenyi koo isin bira haa dhaqqabu isiniin jecha. Arran tana dhufee jira maalin dhufte sila rakkoon Oromollee achi nurraan siituuti rakkoon keenyallee nurraa achi siituuti arran tana xiqqoo ibsaa dhukkubaasanii fi amman tana iddoo sheekaa deemuuf deemaa jira amma yaani sheetichi sunillee itti bilbilee daruurii kootu jedheeni ture amman tana immoo gara manaa dhuftu malee naan jedhe achi dhaqeeti isa achi fuudhee dhufa haga isa bira ga'ee isa wajjin haasa'ee achirraa dhufutti nafa turaasiniin jedha du'aayi naaf godhaati ar'aan tana jinni masaratii miti jinni waa kulli anuuf shakkee irra tooyi kufaa shakkeeyyu akka sharitti jinni masaratti baafnee ta'e ibsaa keessaa rabbi keeriin waa godhu eenyufaa akka lakkooftu hin beeku la ilaha illallah akkasitti rabbi keeriin waa godhu inshallah. Akkasitti beeytanii arran tanaa fi kaleessa illee Zeenabaa barbaada jedhetti anuu sa'aatii 8tti namoonni tokko tokko qubana qabu gara keessattiin na bilbilanii turanii yeroo an sa'a 8tti asii ka'ee isaan barbaacha deemu akkasitti inni Zeenabaa barbaada jedheetuma ka'eetuma ima deemaa garuu immoo achi ga'uu hin dandeenye nafaana tura. Akkasitti kun amma mana ibsaatii gabbayee jira inshallah obboleeyyan kiyya du'aa imanaa godha arran tanarraa marxoo barsiifadhee deemaa jira moo. Akkasitti kophaa kiyya deemaa jira dachaas illee irraan tana natti hin dhufne akkasitti nafaana tura isiniin jedha wallahi inshallah rabbi dawaa sheekaa kana quraan nama hundaafuu dawaadha inshallah huno amman tana isa bira deemaa jira isiniin jedha ilmaan Oromoo bakka jirtanitti akkasitti ilmaan Oromoo kiyyaa qaalii kanaafi amman tana ibsaan jechuudha dhukkubbii yaani duraantus Zeenabaa barbaadu fuu jechuudha duraantus isa wal'aanuun dirqamaan irra ta'eeti maalifi dirqama maalifi dura namni nama barbaadu fuu ta'ufiiti fi wal'aan sargachuu qabu. Sheeka wanti fiduu barbaachisu duraan immoo qorichumamee qorichi kana xiqqoo haa fayyadamuu fi akkasitti isiniin jedha inshallah amma hanga sheeka bira ga'utti ufiifu hudduu sheeyni hedduu bas itti deddeebine beekta yaani zaamaa qaba maalifi isa bira yoo geessineen mumkin mana isaa kana keessa waa jiraachuu danda'anii sanumaaf jechuu barbaade inshallah yaa rabbi nu haa qarqaaru du'aa imanaaf godha rabbi si haa qarqaaru jedhaati fayyee sandalli maal gootiin irraa baatee darakkanne akkasitti obboleeyyan kiyya qaalii. Akkasitti du'aa imanuu godhaa siin jedha maaliif uummanni dhala arabaa kun illee akkanumatti karaa yaati saniif waraabummaa humnuu jedhanii yaa rab arran tana ka jinni masaratii fi jinni kuwaa kulli nu jalaa dhayika akkasitti isiniin jedha. Alhamdulillah barkaatu akkam naguma fayyaa keessanii jirtu dhiifama na godha viidiyoo addaan kutee beeytanii amman tana waraabbiin natti hin tolle maaliif sheetichi iddoon inni galu iddoo waajjira beeyyaman mana hidhaa guddicha jechuudha akka Qilinxoo jechuudha achi gala amman tanaan uf duuba garagalee amma ifaan akkatti ifu kuni
ifaan akkaatti ifu kuni ka uummata saniiti akkasitti huno ifaan kun jechuudha ifaan kun ka uummata saniiti waraabbinnatti hin tolle saniif sheeticha jechuudha hulamatti dhayeetuma gabbaa jedhaani kuno ifaan akkatti fuulduratti na ifaa jira ka uummataati jechuudha akkasanii maayit baabanis jira mana mees jiran kottu na seensife akkasitti huno gibbii seenee dura immoo xiqqoo natti hin tollee waraabbini gibbii mana sheekaa seenee jira hin dukkanaa hedduu akkasii akkasitti hin dukkanaa maabbo akkam jirtan dhufee jira bar ana abdiidha maa jechuun bilbilaa wal quba qabnaati akkasitti achi deemnee timee mana ibsaa san dhiifamallee nu godhaati yallaa yallaa akkasitti lubbuun natti dhufee beektani har'attana jechuudha maali yoo jettan mun amma shayin na duuba jiranii iddoo akka qilintoo akka biyya Yamanitti jechuudha achi gahee jennaan jechuun sodalleen qabu bitaa qallee harka qaba garuu waraabbinnatti hin tolle warra lafa jalatti bofa jalatti nama hidhusanii jechuudha asumaan gad baana ka uno mee akkasitti uno ifatu hin jirre sheeka wajjin deemaa jirra amma fuudhetti akkasitti kuno gara ifarratti hoggaas arguun ooltani inshallah mee ibsaan har'an tana maal baasaa yaani an jechuun ani shakkee yoo anuma waamin jechuu shakkee yaani yoo barbaachisaa ta'e warri sirrii godhu kun beeka nama bira jirutti wanna godha akka jettan nama dhiyaatuun godha nama dhiyaatutu godha Bago sitti nufu bar. Jala ulamatee jala si godha. Akkasitti basi hedduu dhukkuba beektanii isin amma gaaf duraa yeroo isin waamnu isaanii isin xiqqoo mashquula jettan namoonni jettanii namaatu bar natti heddummaate maa jettan namaatu natti heddummaate ayyee ani dhufuun maan dhufanii isinillee bilbilaan natti bitan malee gaaf san natti dhufne amma dhuftanii bilbilaan himneetu bas maaliif achi hoggaa dhufnee jenne manatti quraanoo hundaafuu manatti bareeda jechuudha mana keessanitti yeroo wayyaa saniifi amman tana amma eedan tana halkan sa'a 8tti dhaqee karamarraa fuudhe jechuudha isa jechuudha saniifi karamatti kufee moo amma mee viidiyoo manatti gallee wanna jenna inshallah xiqqoo maa jettan akkanumatti agartee kaa bobbaatanii galuu miti ayyee amriin agartee isin manatti eeggachuu qabdan kaalatti eeggachuu qabdan jira ayyee ilmi namaa kan irraa barbaadamu ayyee rabbiin illee agartee quraana keessatti dubbatee ayyee ittiin agartee ka hariisu lil mu'miniin jedhee dubbate rabbiin agartee ayyee sababa saniifu ayyee nutillee akkasitti ka hariisa godhannee quraana ayyee yeroo hunda isaa wajjin jiraachuu qabna inshallah maaliif hogga baanullee waan qaraamuutu jira inshallah hordoftoota amma motora koruuf deemaa jirra yeroo motora irraa buunee isin jenna akkatti naaf tura akkanumatti akkasitti hordoftoota kiyyoon amma motora irraa buunee jirra akkasitti ishee inni hunooti har'aan tana ibsatti qara'uuf deemaa jirra inshallah biiznillah meeshee ka yaada kennadha yaani nuti kennu yeroo hundu baa'u namni uffataadha ayyee rabbiin immoo nama gadi aywa rabbiin wajjin jiraana rabbiin wajjin jira ayyee kanaaf obboleessa kenna immoo walaanuuf qophii ayyee obboleessa kenna walaanuudhaaf ayyee nuti qophiidha warri waa dalagan immoo hundee isaanii buqqaasuuf nuti yeroo hundaa'u sa'a 24 keessatti agartee qophiidha jechuudha inshallah biizni rabbiitiin quwwaa fi qudraan kaisaati nuti sababa immoo hundira jechuudha inshallah du'aa himatu caala beektanii hunda qura'aan hundaafuu dawaadha amman tana inni ani waan kana hin dubbanne akkanumatti biraa gabbayeetum immoo deeme yaani uummanni jinnoota kun beekta himaan fedhu ni beeka fa xiqqoo xiqqoo jala kuchiisaa bara eetuchumatti kaasnaa warraa barbaachisan mana biraa kuchiiseeti wallah waan san mana godhatee keessa ta'uu fedha wallah ni boqotami hin dhokataa akkasitti inshallah uummata kiyya qasitti uno sheeka har'aan tana ibsatti gara mana isaa amma mana bira dhiyaatu kaane
inshallah ibsaan irraa ofirraa quban hin qabu ciisi jedheeni gurfaa hirribatti itti kollofee biraa deeme micawoon eegi jedheeni jechuudha inshallah hunu amma mana ibsaa bakka mana ibsaa bira ga'u baane rabbu manuu kadhaa inshallah hunu mana bira geennee jirra Mubarak Mubarak akasitti huno akasitti kuno amman tana huno ta'abin dalachadhe jira yoo beeytan dhukkennat kaame sheek anu dukkan rahafta akasi wallahi dhiifama isin muddelle beeytani xiqqoo huno me daawwattootan waan isin tursiisame daawwattoota keenatti hima yani بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نتيجرتي خير من دو مشكولة دلقان سي في جني اللي دتشي أنا قبرتي مشكوة أنا مغوتي اي والله جرون الدنيا اللي مشكوة أنا مغوتي لبون اللي مشكوة أنا مغوتي كان هم دافو كمشكولة وان تعرف نمن اللي كرتي خمانة تلتي كنا في مشكولة تاريخ تردي فما نقول عشرين اللي hordoftoonni sheekamaatti waamne sheekamaatti waamne jedhani nuti immoo an akkootitti ka sheek ka jechuun isin hedduu beekamaadha sanumaaf qoricha isin gaaf duraanatti keenta san xiqqoo akka dibatanii kaas amman tana isa barbaadaa maal jennaan haadha manaattu kabade haati madallee manaa baate akkasumatti kalaas duraan dursa isuma wal'aanuu wayyaa achi booda immoo isin immoo amman tana niitima amma waan kana hojjetaa jirtu kana bira jirti rakkoon isma bira jirti isa immoo amman tana ulaa kaanti cufee biraa deeme uraatti cuftanii wada deewa kalaas akka inni hin deemne fulaatti cufee beeytanii wanti jinni kun hin beeksisu beeytanii saniif akkana gochuu danda'e inshallah rabbi kee haa godhuuti kunoo shee inni har'aan tana dhufanii jiranii akkasan سنيفو قال لأن تلي إذن ربي تني والآن وأنا إنسان قرتي تقول لي في وأنا قرتي جرون داو إن شاء الله إذن ربي تفي قوة في قدرة ساتن إن شاء الله يا الله وما تكره قول يا دينا تشاكين بارد إن شاء الله ساجات اللي بركات هذه أرسلتا أي تمام إن شاء الله أكاسيتي إنه شيء ندفني جراني الرمنا يفسجر راكونو أكاسيتي والله ديمسن لكن الركامته إن شاء الله الحمد لله يجوني أبليس أفكارنا في ماله إن شاء الله قروا لي فما جزاء الله ربي تنو كفلا تنامو ملة تربو ملة أكسن يجوا بربادتي أكسيتي ميوان النجرو في وانو النجرو بود نولا لا سنجرا أكسني نجات ناتورا سنجرا أجيرو براول الدبنو تجولا يلا السلام عليكم